Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya yeroon yerootti oduu ispoortii isin biraan geenyudha. Oduu waliin Andaraartuu Garbaati. Sirni baniinsaa Olompikii Paaris 33ffaan har'a ni eegalama. Dorgommichi seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif isteediyeemiin ala qarqara lagaatti dorgomama. Taphoota Olompikiin atileetonni biyyoota 203 irraa walitti bahan 10,500 gosoota ispoortii 32 waliin akka dorgoman ragaan koree Olompikii addunyaarraa argame ni mul'isa. Itoophiyaan dorgommiiwwan atileetiksii garaagaraan ispoorteessitoota 39 ni hirmaatti. Olompikii Paaris irratti atileet Qananiisaa Baqqalaa fi morkataa isaa atileetiin Keeniyaa Kipchoogeen yeroo dhumaaf wal arguu fi atileetoti lamaan kun biyyaafis ta'e akka dhuunfaatti dorgommii atileetiksii fageenya dheeraatiin warra rikkeerdii cabsan jedhamuun gurra guddaa horatanidha. Atileet Qananiisaa Baqqalaan umurii ganna 42, Kipchoogeen ammoo umurii ganna 39 Olompikii Paaris irratti hirmaachuu fi Qananiisaan Afgaaffii miidiyaa waliin taasiseen dorgommii hirmaate irratti biyyaaf warqee baay'ee fiduu isaa ibsuun umurii kanaan Olompikii kana irratti yeroon hirmaadhu anaaf waan guddaadha. Warqees ta'u kan biraanis yoo dhufe uummati qabxii argametti gammadee fudhachuu akka qabu dhaameera. Kunis sababiin isaa Olompikii kana irratti atileetonni jajjaboon waan hirmaataniif qabxiin eegamu dhufuu dhiisuu mala. Garuu anis dorgomaa cimaa ta'e hirmaachuuf nan yaalaa jedhee jira. Afgaaffii isaa kanaan Qananiisaan akka jedhetti ijoolleen afaana dorgomtuuf amilee ta'uufin barbaada jechuun dargaggoonni isa booda jiranis qabxii jiru akka eegsisan dhaameera. Atileet Qananiisaa fi Kipchoogeen fiigicha Olompikii irratti yeroo jalqabaaf kan hirmaatanii turan bara 2004tti ture. Atileetonni kunneen Olompikii Paaris irratti wal injifachuun fiixee seenaa dorgommii isaanii warqeedhaan miidhagfachuu hawwu. Addunyaan ammoo hagayya 10 dorgommii atileetota lamaan kanaa hawwiin eegaa jirti. Itoophiyaan Olompikii Paaris bara 2024 irratti buunyaan akka hin hirmaanne ta'uun gareen qopheessitoota buunyaa Olompikii beeksisee jira. Dorgommii gulaallii Olompikii Paaris irratti kan injifatee buunyessaan lammii Naayijeeriyaa Omolo Dolaapaa miidhaa jilbasaarra qaqqabeen kan ka'e Olompikichaaf waan hin geenyeef buunyessaa Itoophiyaa Fiqira Maariyaam yaadataaf waamichi dhiyaachuun ni yaadatama. Guyyaa har'aas gareen qopheessitoota buunyaa Olompikii Paaris xalayaa barreessaniin Fiqira Maariyaam yaadataan ragaa barbaachisaa Itoophiyaarraa kan hin arganne ta'uu beeksisaniiru. Haaluma kanaan dorgommii buunyaa dhiirotaa kiiloogiraama 57 hirmaachuu kan hin dandeenye ta'uun ibsameera. Fiqira Maariyaam dorgommicharraa hirrifamuu hordofees Olompikii Paaris irratti kiiloogiraama 57 buunyessitoonni 17 qofti kan hirmaatan ta'uu garichi beeksisee jira. Gabaan jijjiirraa taphattoota kilaboota Awurooppaa fi kanneen biroo akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, gama dorgommii Olompikii Paarisiin wal qabatee Kanaadaan leenjisaa kubbaa miilaa dubartootaa ishee dorgommii Olompikii irraa dhorkuu beeksistee jirti. Taarikuu Baqqalaa akka itti aanutti isinitti hima. Gabaan jijjiirraa taphattoota kilaboota Awurooppaa fi kanneen biroo akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, gama dorgommii Olompikii Paarisii wal qabatee Kanaadaan leenjisaa kubbaa miilaa dubartootaa ishee dorgommii Olompikii irraa dhorkuu beeksiste. Kanuma wal qabatee kilabiin Everton taphataa sarara fuulduraa lammii Deenmaark Jisper Landsterm Naapoolii irraa mallatteessisuu isaa beeksise. Everton taphaticha yuuroo miliyoona 22.5 bitachuu akka danda'uu fi ergisaan immoo yuuroo miliyoona 2.5 mallatteessisuu danda'eera. Taphataan kunis ergaa mallatteessee yaada kenneen Everton bakka bu'ee taphachuu kootti baay'een gammada. Everton kilabii guddaa fi seenaa guddaa kilaba qabudha. Asitti argamuu koos baay'een gammada jechuun yaada isaa ibseera. Leenjisaan olaanaa kilaba Liverpool Arne Slot garee isaanii taphattoota ga'umsa olaanaa qaban mallatteessuuf barbaada akka jiru dubbataniiru. Leenjisaan Arne Slot hanga ammaatti taphattoota jijjiirraa irratti hin mallatteessine. Ta'us garuu xumura gabaa jijjiirraa taphattootaa irratti jijjiirraa akka raawwatan dubbataniiru. Sadarkaa Liverpool guddaa waan ta'eef taphattoota qulqullina qaban argachuun rakkisaadha kan jedhan leenjisaan Arne Slot garuu garee kana gama hundaan cimsuuf yaalaa jirra jechuun dubbataniiru. Gama biraan ammoo taphataan sarara fuulduraa lammii Arjentiinaa Julian Alvarez Manchester City gadhiisuu akka barbaadu ibsame. Julian Alvarez fi maatiin isaa haala qilleensa magaalaa Manchester akka hin jaallannee fi haala qilleensa ho'aa ta'e akka filatan ibsameera. Kanumarraa ka'uudhaan taphataan sarara fuulduraa ganna 23 Julian Alvarez yeroo taphaa dabalataa argachuu akka barbaadus gabaafameera. Kanaan wal qabsiisee kilabichi yoo taphicha gadhiise jijjiirraa kanaaf yuuroo miliyoona 70 ol akka barbaadus ibsameera. Gama biraatiin ammoo koreen Olompikii Kanaadaa leenjisaa olaanaa garee kubbaa miilaa dubartootaa biyyattii Beef
Priestman garee Olompikii irraa dhorkuu beeksise. Kanaadaan shaakala dorgommii Niwuziilaand waliin godhame irratti dhimma dirooniin basaasuuf yaaluun wal qabatee guyyoota dura leenjistuu kan akka dhorkite ibsameera. Leenjistuun garee kubbaa miilaa biyyaalessaa kun haga boordiin bulchiinsa kubbaa miilaa Kanaadaa haala jiru qoratee murtee dhumaa irra ga'utti hojii akka dhaabdus beeksiseera. Dorgommii kanarrattis Kanaadaan Niwuziilaand 2-1 kan injifatte yoo ta'u yeroo sanatti gargaaraa leenjisaa kan ture Aandii Speensi yeroodhaaf garee kana akka hoogganu beeksiseera. Daawwattoota keenya oduu ispoortii guyyaarraaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Andaraartuu Garbaatii nagaatti.